imala waggaa 28 booda ammallee uummata Oromoo qaamnummaan tokko qaamni karaan deemu qaamni kaleessa tolfamee akka tolfatetti deemu akka jarri tolfatetti deemu kararraa goree uummata Oromootiin waa hundaayyuu sii beeka jechuun xiqqoo si ammallee uummata biyya kanaa rakkoo keessaa naqaa jechuudha. Uummanni Oromoo ammaan booda akka qabsaa'onni jedhaniif akka Oromoon jedhetti yoo hin deemamne ta'e biyya tana keessatti rakkoon guddaan uumamaa jechuudha. Rakkoon guddaan siyaasaa, rakkoon guddaan diinagdee ni uumamaa jechuudha. Kaleessallee siyaasni biyya kanaa siyaasa saamichaa irratti hundaa'e kan qaama biraa hin hirmaachifne kan warri achi mana san keessa jira warri sirna irraa qofaa fayyadamani keessatti hirmaatan qofa. Har'allee ammoo bakka qaama jenereeshinii haarawaa biyya kanaa dhufu paartisipeeshinii isaan jirretti biyyi tun hin ceetii. Bakka filiingii uummata keessa jiru qabatanii hin deemnetti biyyi tun hin ceetii kan jedhamu ammallee baay'ee tokko waan nama gaafachiisaa jechuudha. Har'allee waggaa saniin booda waggaa agasii saniin booda uummata Oromootii sii beekaa anatu sii murteessaa jedhanii filiingii yookiin yaada uummata keessa jiru mira uummata keessa jiru dhiisanii mira siyaasa bashaa moofaa saniin deemuuni baay'ee tokko rakkisaa ta'a jechuudha. Kuni sirraa'uu qaba. Uummanni biyya kanaa araaramuu qaba. Qaamni siyaasaa araaramuu qaba. Qaamni ammoo ollaa waliin jiraatu biyya tana walii galee waliin ceesuu qaba. Hundinuu ebaluun kiyyoo dhufe malee ebaleen yoo dhufte malee yoo jedhee biyyi tun ammallee gaafii keessaan baane keessa galuu dandeetti jechuudha. Kun sirriitti itti yaadamuu qaba jechuudha. Yoo kun hin godhamne uummanni gaafii ofii qaamota hundaayyuu hin deebisaa jechuudha. Qaama paartii siyaasaa kan biyya hoogganus ta'e kan biyya hoogganaan jirres ta'e hundaayyuu uummanni hin deebisaa jechuudha. Dhiiga ilmaan isaa uummanni hin gatu jechuudha. Mana manaarra namni badee jira jechuudha. Bakka mana manaa namni itti badee jirutti tapha biraa muuziqaa biraa sirbuun xiqqoosii hin deemsisu jechuudha. Yaada kana yeroo biraa bal'innaan itti deddeebinee yaadota biroo yaadota biyya tana fayyadan keessattuu yaada qabeenyaan risoorsii biyya tanaatiin wal qabatee jiru irratti kan dubbannu ta'a. Ammaa fi viidiyoo tana sabiskiraayib naa godhaa na jaaladha.